Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Doctor irraa oduu waa'ee fayyaa kan torbanii isin dhageessisnaa oduu waliin handaraattuu bishaati. Talaalliin COVID-19 raashiyaan argatte sputnik-V jedhamee mogga'ee bu'aa gaarii mul'isaa jira jedhame. Dhukkubsattoonni talaallii jalqabaa raashiyaa talaalaman rakkoon jabaan otoo irra hin gahiin qaamni isaanii farra vaayirasicha gabbifachuu baruun dhimma fayyaa laanseet saayintistoota raashiyaa wabeeffachuun gabaase. Qorattoonni biroo keessumaa kan biyyoota Awurooppaa garuu talaalliin kun akka nama hin miinee fi milkaa'aa ta'uu baruuf yaalii bal'aa gochuun barbaachisaadha jedhu. Raashiyaan garuu ji'a darbe talaallichi nagummaan isaa mirkanaa'ee tajaajilaaf akka oolu mirkanaa'eera jetti. BBCtu gabaase. Dhaabbanni fayyaa addunyaa kaanseriin balbala gadameesaa kana booda rakkoo fayyaa hawaasaa ta'uu hin qabu jedha. Kaanseriin balbala gadameesaa kaanserii ofirraa ittisuunis ta'e yoo dafee baramee fi seeraan yaalame fayyuu kan danda'udha. Garuu addunyaatti kaanserii dubartoota baay'ee ajjeesuu fi dubartoota HIV waliin jiran ammoo harka 6 miidhudha. Bara 2018 dubartoota 300,000 ittiin qabamee ture jedhama. Kaanseriin balbala gadameesaa kunis rakkoo kenniinsa tajaajila fayyaa walqixxummaa hin qabne agarsiisa. Kanaafis biyyoota hiyyeettiitti kan baay'atuuf jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Du'i sababa kaanserii balbala gadameesaa parsantii 90 isaa biyyoota galii giddu galeessaa fi xiqqaa qaban keessatti akka ta'ee fi kan qabaman keessaa parsantii 40 qofaatu fayya. Kaanserii balbala gadameesaa kan fidu inni jalqabaa fi harka olaanaa kan qabatu vaayirasii hiimaan paapiloomaa yookaan HPV jedhamudha. Kunis talaallii HPV jedhamuun kan ittifamuu danda'udha. Garuu biyyoota galii gadi aanaa fi giddu galeessaa qabanitti parsantii 25 qofaatu talaallii kana fudhatu. Kan biyyoota guddatanii parsantii 85 ga'eera. Kun immoo akka kanaan itti fufnaan du'i sababa kaanserii balbala gadameessaan dhufu 50% bara 2040tti dabaluu danda'a jedhame. Rakkoon kun akka hin mudanneef xiyyeeffannoo kennuun talaalliidhaan ittisuu, qorannoodhaan adda baasuun dafanii yaaluu fi warra sadarkaa cimaarra ga'aniif yaala barbaachisaa gochuun yaaluu qabu jedha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Haaluma kanaan bara 2030tti biyyoonni hundinuu ijoollee dubaraa umurii 15 ta'an 90% talaallii kennuu fi dubartoota umurii 35tti parsantii 70 qorannoo kaanserii balbala gadameessaa godhamuu fi qaba jechuun dhaabbatni fayyaa addunyaa biyyootaaf gorsa kenne. Biyya Ameerikaatti namni COVID-19 yeroo lammaffaaf qabamuu isaa hakiimonni himan. Dargaggeessa ganna 25tu yeroo jalqabaaf vaayirasii koronaatiin si'a 2 qabamuun isaa himame. Namni kun ji'a eebilaa keessa mallattoolee akka qufaa, qoonqoo keessa dhukkubuu, mataa dhukkubbii, ol nama jechisiisuu fi garaa kaasaa hin qabnaan qorannoo COVID-19 gochuudhaan vaayirasii kanaan qabamuun isaa beekame. Torban lama booda eebila 27 qorannoo godhameefiin vaayirasii kanarraa dandammachuun itti himame. Ji'a tokko guutuuf fayyaa guutuun waliin erga dandammatee booda caamsaa 31 mallattooleen duraan isarra turan kanneen akka qufaa, mataa dhukkubbii, ol deebisuu fi garaa kaasaa itti dabalatee hafuura baafachuu dadhabuudhaan hospitaala galee oksijiiniin erga kennamee fi booda qorannoo COVID-19 godhameefi namni kun vaayirasii kanaan lammaffaa qabamuun isaa beekameera. Haaluma kanaan qorannoo jiinii vaayirasoota lamaan nama kanarratti argaman qorachuun doktoroonni vaayirasiin kun wal fakkaataa akka ta'ee fi namni tokko vaayirasii koronaan yeroo baay'ee qabamuu danda'a jedhan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun waa'ee fayyaa kan torbanii isiniif qindeessine kanan gammaa toranii hanga torbanitti nagaatti.